dinagdeen ittiin guddataa jiru ajaa'ibumaa jechuudhaan ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa turtii addatti miidiyaa biyyaalessaa EBC wajjiniin taasisaniin kana dubbatan. Gaaffiiwwan dhiyoo ogeeyyiin fayyaa fi kaan kaasan sirrii ta'uu fi gaaffiin kun sirnaan deebi'anii arguu akka yaadan dubbatan. Isaanis gaaffii mindaa akka qaban dubbataniiru. Dhimmoota dinagdee waggoota 7 darban galmaa'an jedhan keessatti waan kanaan dura hin taanetu galmaa'ee jedhan. ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው. ኢትዮጵያ keessatti guddina osoo hin taane ajaa'ibatu jira. Wanta nuti yaadne olidha jijjiiramni kan dhufaa jiru. Jijjiirama kana yoo hin hubannee fi hin deeggarree rakkoo hamaa nutti fiduu danda'a. Waanuma muraasan qofan kaasa waan ajaa'iba ta'e. Barana baratti bayyananuudhaa jedheen ture. Akka baranaa kana waggoota 4-5 yookiin 10 yoo itti fufte Itoophiyaan gidiraan keenya qilee bu'a. Kuni garuu abjuu fi hojii waloo ta'uu qabu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1984 hanga bara 1998 jechuunis waggoota 15 keessatti Itoophiyaan gabaa alaaf ergitee qabeenya horatte doolaara biiliyoona 7.5dha. Barana waggaa tokko keessatti garuu Itoophiyaan alergii irraa doolaara biiliyoona 8 ol argatte. ዘንድሮ በአንድ ዓመት 8 ቢሊዮን በላይ ዶላር ገደማ ከኤክስፖርት ታገኛለች. ዶክተር ጉቱ ቴሶ ኦጌሳ ዲነግዴቲ bulchaan Itoophiyaa biyyattii keessatti dinagdee olaanaatu galmaa'e kan jedhan qeequm ammayyuu taanaatu dubbise. Dinni dinagdee biyya takkaa kan inni safaramu inni jalqabaa oomisha. Oomisha jechaan biyyi tokko waggaa takka keessatti biyya sana keessatti qonnaarraa meeqa oomishte sharafa biyya alaan industiriirraa meeqa oomishte shallaga sharafa biyya alaan tajaajilarraa meeqa oomishte shallaga sharafa biyya alaan kan jedhamu safaramu. Sun immoo waggaa 10 irraa oomisha ture gatii oomisha bara sanaa ture wajjin wal bukkee qabamee inni har'aa meeqaan. Eegaan kuni oomishaa wajjin kan wal qabatudha jechaadha. Guddina dinagdee kabiroo kan agarsiisan waa lama sadii jira. Kabiroon carraa hojii uumuu sadaffaa. Qaala'insa jireenyaati. Amma ministeerri muummee Abiy guyyaa kaleessaa miidiyaatti dhiyaatanii wantoota waggoota 7 hojjetaman lakkoofsaan eeruudhaan wanta guddaa akka ta'inuma raajiidha jedhanii dubbatan. Isin akka ogeessa dinagdee tokkotti akka hiyyoo dinagdee tokkotti dhimma kan akkamiin ilaaltu? Dogoggora jedheen ilaalu. Maaliif yoo jennu waggoota 7 darbe dinagdeen Itoophiyaa rakkoo kanaan dura bara Addawaawayii, bara Darbii, bara sirna Haile Sillaasee Minilik galee kan hin beekne keessa galee jira jechaadha. Maaliif? Amma namoonni sararaa hiyyumaa ta'e jennutu jira. Sararaa hiyyumaa gadi jiran persentaadhaan dhibbentaadhaan 30-29 turan bara Addawaawayii. Bara badhaadhinaa kana garuu dhibbentaadhaan harka 60-70 gadi hiyyumaa gadi jira. Kanaan gaafa lakkaa'aman hiyyumi dabalee jira. Tokkoonaa jedhu. Lammas qaala'insi. Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessatti qaala'insaan biyya ajaa'iba jedhamaa jirtu keessa jirti jechuudha. Sadaffaa carraa hojii uumuudhaan. Hojii dhabdummaan Itoophiyaa keessa jiru seenaa Itoophiyaa keessatti waggaa 7 darban keessatti dhalate ammallee dhalatee hin beeku. Maaliif jennaan bara Addawaawayii sanii persentiin 17 hojii dhabdummaan jira. Har'a garuu persentii 70-60tu hojii dhabdummaa keessa jira jechaan. Amma yerootti GDP yookiin immoo oomisha waliigalaa biyyattii guddatu agarra. Akkasumas immoo bajetii mootummaan waggaatti ramadu torbanuma kanallee bajeta waggaa dhufuuf gara birrii tiriliyoona 2tti dhiyaatutti ramadamuutu gabaafame. Wanni akkasii gaafa laallu kunneen maal agarsiisu? Bajetii biyya takkaa waggaan dabale jechuun safartuu guddina dinagdee tokkoo miti. Haa ta'uutii garuu real value ka jedhamu jira. Maanni bajeti kun dhugaan yoo laalle bajetii baranaaf ramadan kan bajeta waggoota 4-5 darbaniif ramadamanii gadiidha. Kana jechaan imala guddina dinagdee biyyatti deemaa jirru kana keessatti bajeti ga'aan ramadamaa hin jiru jechuudha. Utuu akkana ta'uu baatee barsiisaan ogeessi fayyaa fi hojjetaan mootummaa galiin keenya nu ga'uu didee jireenya dadhabneerra jedhee hiriiran ba'uu jechaan. Guddinni dinagdee Itoophiyaa dhugaadhuma dubbanna yoo ta'e bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ka ture wajjin yoo wal baqqabne ilaalle harka
4-5 dudduubatti deebi'u. Duubatti deebi'enni jettan tarii haala jireenya yookiin immoo dhimmoota duratti naa eertan duratti xiyyeeffataniiti immoo maal irratti hundooftaniiti? Dheeraa agartee dinagdeen kan ittiin safaramu sadarkaan jireenya namaa attamii tokko qaala'insi jireenyaa attamii 2 namni jireenya isaa mo'achuu danda'u 3 baasiiwwan barbaachisan ka barnootaa ka fayyaa ka nyaataa ka geejjibaa ka kiraay manaa wajjin yoo wal bukkee qabne ilaalle uummanni amma jiru waggaa 5 ka danda'a ture ammallee hin danda'u jechuudha. Jireenya kiyyarra, jireenya maatii kirrayyarra, jireenya hojjetoota ana jalatti hojjetanirra, jireenya namoota ganda kiyya keessa jiraatanirra, jireenya namoota guyyu natti wawwaatanirraa qabee gaafa madaan qabatamaan waan fakkaatu miti. Ammasin duubatti deebinee gad deebineettu aangawoonni Itoophiyaa raajidhuma keessa jirra hunduu tottoleera jedhu. Amma uummati hin burjaaja'u dhimma kana keessatti? Uummanni hin burjaaja'u. Uummanni burjaajiis hin qabu. Uummanni akka deegaa jiru, akka dadhabaa jiru, akka rakkataa jiru, akka beela'aa jiru, akka hiyyoomaa jiru, akka qabeenyi isaa qisaasaa jiru haasa'u malee waan miidiyaa mootummaan haasa'u kan dhaga'us hin jiru kanaan kan burjaaja'u hin jiru. Jaarri addunyaa Iloon Maaskii fi pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bichuu jabaa turan amma ibiddaa fi cidii ta'anii wal arrabsaa fi wal doorsisaa jiru. Namoota maqaa guddaa qaban lamaan maaltu walitti buuse? Galaana Balaay. Tiraamp jalqaba Maask dhimma imaammata qaraxaa fi baasii mootummaa bulchiinsa isaa qeequutti mufachuu ibsuun waldhabbiin isaanii adda baabaayitti ba'e. Tiraamp itti dabaluun michummaan keenya jabaa ture tarii goolabamuuf deemaa jedhanii ibsan. Sana booda Maask otoon ani jiraachuu baadhee sirumayyuu filannoo pirezidantummaa darbe kana Tiraamp hin injifatu ture jechuun qeeqe. Ergasii jarri lachuu afaan jalool darbaa jiru. ABC irratti dhiyaatanii Tiraamp Maaskiin nama maraate yookaan qalbii dhabe jedhanii qeeqan. Kana qofaan hin hafne pirezidantiin Ameerikaa kanaan dura konkolaataa Teeslaa dhaabbanni Maask oomishu garmalee jajaa erga turanii booda bitatan akka gurguruuf yaadan miidiyaa Ameerikaa CBC'tti himaniiru. Tiraamp kanaan dura konkolaataa Teeslaa diimaa tokko dhaabbata Iloon Maask jajjabeessuuf bitatanii turan. Amma waldhabnaan konkolaataa kana gurguruuf itti gamaa jiru. Waldhabbiin isaanii garam deema? Bulleen laalla. mul'ate godina Oromiyaa Jimmaa fi Wallagga Bahaa irrattis mul'ateera. Dhibeen kun biyyoota ollaa Itoophiyaa kaan keessattis bal'ataa jiraachuun himamaa jira. Ofii dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf falli sirriin maal akka ta'e ogeessa fayyaa hawaasaa Dr. Bantii Galataa waa'illee koo hammayyuu taanaa gaafateera. Dhibeen kun vaayirasii irraa kan dhufuudha. Kan inni namatti darbu immoo namicha dhukkuba sana qabu harkaan yoo qabatan yookiin walitti siqeenya guddaa yoo qabaate yookiin immoo walitti bubu'uudhaan ta'a. Yookaan immoo dhangala'aa namicha irraa dhangala'u irraatu isa fayyaa qabeessatti darbuu danda'a waan ta'eef dhukkubi daddarbaan kan biyyuu immoo yaaddessaadha uummataa fi hamma ofirraan ittisnetti. Ta'uyyuu malee hamma namni tokko inni dhukkuba qabu kuni natti bu'ee natti dabarsuudhaa fi haalli mijanneefitti natti darbuu hin danda'u waan ta'eef uummati keenya sodaa hamaa keessa akka hin seennes uummata keenya eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kana gaafan jedhu immoo dhibeen kun salphaadha jechuu komiti. Kan inni xiyyeeffachuu nurra jiru nama dhukkubii qabe isana
qofaatti kunuunsuudhaan akka inni namatti hin makamne amma irraa galutti gochuudhaan uummata keenya immoo barsiisuudhaanii waan kana to'annaa jala oolchuu dandeenya jechuudha. Dhibeen kun nama ajjeesuu danda'a? Nama ajjeesuun isaa badaa baay'ee miti garuu kan nama ajjeesuu danda'u tokko dhibee dabalataatu dhufa. Wanti kun nan namaa quncisaa jalqaba akka xiqqoo madeessu gootii isa gaafa madeessu yookiin immoo bishaan naqaa bishaan naqeetu bishaan san irraa dhangala'a. Karaa bishaan dhangala'e sanaanii baakteeriyaan adda addaa kun horuu danda'a. Inni balaa hamaa qabaachuu danda'a jechuudha namaa fi nama miidhuus hin danda'a nama ajjeesuu danda'a jechuudha. Isadha inni gara biraan immoo daa'immanii fi dubartiin ulfaa nanni isaanii dhibee adda addaarraa of ittisuudhaa fi gadi bu'uu danda'a waan ta'eef yeroo sana ijoolleen kun yookiin immoo namooti kun miidhamuu danda'u. Warri kun of eeggannoo addaa gochuu irra jira jechuudha. Garuu ammoo namni dhibee kana qabaatu yeroo mara qulqullummaa nanna isaanii sirriitti yoo eeggatanii akka baakteeriyaan kun isaanii miini gochuudhaanii carraa lubbuun baduudhaa hanqisuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf namni baadiyyaa keessa jiraatu yookiin magaalaa keessa jiraatu yoo maal argee jedhee dhibeen kun isa qabateera yookiin immoo irra jira jedhee adda baasuu danda'a salphaatti. Mallattoon isaa akkuma namoota dhibee nama ho'isuu qabanitti nama jalqabaa fakkeenyaaf nanna gubaan hin qabaata mataa cabsaan hin jira dadhabbiin waliigalaa hin jira nama dadhabsiisu keessaa immoo darbee lafeedhaa fi foon namaa kanaa akka nyaachuu nanna nyaata jedhanfaa ta'uu danda'a. Garuu ammoo kun ta'ee guyyaa lama amma guyyaa sadiitti immoo nanna namaarratti isheen akka baatu biqiltu suni shiffitaa jedhanii afaan amaariffaatiin ni waaman sun bahuu danda'a jechuudha nanna namaarratti. Fakkeenyaaf nama diimaa tokko fudhannee ilaalle jalqaba naannoon isaa akka diimachuu ta'a namni suni naannoon gogaan isaa suni gurraacha'uu jalqaba deebiseetu ol ka'ee akka dhiita'u ta'a inni dhiita'e sun immoo bishaan naquu jalqaba gaafa bishaan naqee booda immoo akka malaa ta'u bishaan sun gara malaatti jijjiiramuu danda'a deebi'ee malaan sun immoo inni citaachuudhaan baqaqaa dhangala'uu danda'a nanni isaa suni nanni nama dhangala'aa qabaachuu danda'a yeroo dhangala'aa qabaatu sanadha kan inni namatti darbu jechuudha. Tole amma Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf argameera daa'imni qabamtees duusaa odeeffanneerra amma haala amma jiruun sirna fayyaa Itoophiyaa keessa jiruun wanta akkasii kana to'achuun danda'ama. Egaa silumayyuu mana yaalaa keessatti miti kan jara kana fayyisuu dandeessu maaliif qoricha laattee wanti itti gootuuf hin jiru namooti kun mana isaanii akka turan bishaan akka dhugan nanni bishaan kuusa gaafa jennu bishaan kana dhiyeessaayyuu fidu nanna kee keessaa fida kanaafuu dhangala'ii nanna hir'achuu danda'a waan ta'eef bishaan akka dhugan mana akka turan qulqullummaa isaanii akka eegan namoota gara biraatti akka hin dabarsinee fi mana isaanii akka turan qulqullummaa mataa isaanii akka eeggatan yoo goone jarootuma sana gidduutti akka raawwatu akka hafu gochuu dandeenya jechuudha. Kana bal'inaan barsiisuun nurra jira. Eegumsi